Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo hundinuu akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii. Har'a liiviin nu guramee baatii sadii moo akkana gaheetiin jira. Kanaafuu waan tokko bichaan dubbachuu barbaade har'aan tana. Wanni hin dubbachuu barbaade saniif waanuma takka. Bilisummaan dhufuu shakkiin qabdu. Bilisummaan gaafa dhufte warra Abaacaan beene sana. Warra Finfinnee handhuura magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee keessa taa'ee Abaacaan beene. Warra salaam nama malee akkamii nagaan beene hundaa'u barsiisuuf dhiyaannee jechuudha. Warra salaam nama malee akkamii ooltanii akkamii bultanii hin beene afaan barsiisuudhaaf amma dhufnee jirra xiqqishuma hafee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhufu jira shakkiin godhina tana. Kanaafuu dhibbarraa dhibbatti indeenno gaashee salaamnoo gaasheen hafte amma booda akkam nagaa fayyaadha barsiisuuf murannee jirra isinin jaa. Kanaafuu of qopheessaa. Uummanni Afgaanistaan warri bilchiginna Afgaanistaan baqatee Ameerikaa jala qote. Nuti ammoo hin baqachiifnu. Ni barsiifna. Abaacaa barsiifna.